bulee galee sunilleen akkasuma du'e. Kudha shanii addaan. Hadha immoo mucaa kanatu dhufee jechuudha. Dhageette wanti deemaa jiru waan hedduu garaa nama nyaatu. Laali ijoolleen tun hoteela tokko jedhalaydi. Abbaan hoteela sanii hin qoratamne haga ammaa beeki. Namni lama achi dalagaa bulanii galgala galanii rafanii ganama du'an. Reeffa jara argan. Abbaan hoteela kanaa qoratamuu dide. Reeffi ijoollee tanaa hin qoratamne artistoota kanniini. Mucaan kunillee artistiidha kunilleen. Imagine within 1 month ji'a tokko keessatti ijoollee jechuu nama sadii dhabnee jechuudha. Abbaan qabeenya biyya sanitti seeraa oole jechuudha. Seerri isa gaafatu jiru. Ahmed artisti mul'ina namni shan komaandi poostiin amboo keessatti labsameeti. Namni akka faamiliin isaan shan olii akka awwaallee godhame. Kuni abashaachitti dhiibdanii wanta hin jeeyina. Abashaa jettanii dhiiga uummataa wanta godhina. Maaliif qofa nama shanii qofa akka awwaalan akka namni taasisaan ta'e mootummaan dhaqee hidhee faamilii isaa hunda kanaas galaana shabashaa jettee uummataa dhiibina. Mootummaa kana jennee amaaratti dhiibuun kun amma sirriidha. Ajjeesaa jiru kun Oromoo miti. Ijoollee kana ajjeesaa jiru. Ani Amaara hin jenne. Amaara hin jenne. Gara birii fudhataa jira. No, enu Ahmed. Ani Amaara hin jenne. Hoteela bakka ijoolleen naayit kilabii jarri dalajuttu abbaan hoteeltichaa Habashaadhaa jedhe malee ani Amaara hin jenne. Abbaan garuu Habashaadha. Abbaan naayit kilabii jarri ijoolleen kun dalagaa turte. Habashaa jechuun Amaara bar. Saduu si jedha. Dubbadhu gisee takka carraan alaatanii. Yaa dubbadha. Ifama waliin. Marree kana godhee mootummaa lafa isaa haadhoofii jiru mootummaa. Abdujabbaar Hussein. Sukaraan doo ijaanii maxxansanii ni goomalli kuni. Minuutii qabadhu. Ganni deeme itti fufi. Bakka hojii jirti isiin dubbattee habaatu. Galatooma warra jala jirtan oo dandeessan koppiliinkii toshaa waan makanayyuu han dubbannu faallaan nama kanaa dhabamu kan riipoorti godhallee dhabamu kan nu faallaa jecha kanaan faallallee hinuma jira kan rabbi faallessee kanaaf koppiliinkii toshaa taabtaabii toshaa nama kuma tokko jira koppiliinkii bayaan saga 10,000 geechisaafi duraan dursa nuti Oromoon har'a miti biyya Itoophiyaa keessatti kan salphannee artistiin keenya sareen Oromootu kan biyya san keessatti kabajaa dhabee har'a miti. Oromoon erga kabajaa dhabee kabajaan ilmaan Oromoo oqqee gadi ta'e amata 5 amata 4 guunneerra nuti. Bara durii odoo namni keenya du'ellee boonyee boochifannee astaamamnee awwaallanna. Kan ammaa boochisuu hin dandeenyu, boo'uu hin dandeenyu, astaamamuu hin dandeenyu, awwaalluu hin dandeenyu jechuudha. Kana kan nu godhu eenyuma numaadha. Oromoodha. Mucaa kana kan ajjeese Oromoodha malee Habashaan ufteen ajjeesne. Bakka Habashaan jirtu iyyuu san beeku mucaa kana. Oromoomatu Oromoo nyaachaa jira. Numaa keenya wal nyaachaa jira. Seerri hin jira waan jettaniif seerri biyya Itoophiyaa keessa hin jiru. Seerri hin jiru. Odoo seerri jiraatee har'a of informationii qabaattan ta'e yoo biyya dawwaltanii quba qabaattan ta'e hoteelli suni eeggamaa jira. Seera maalii mootummaatiin eeggamaa jira. Maalii mootummaa jara jedhamtu tanaan eeggamaa jira hoteelli sun. Sinigalee lubbuun ilma namaa kan isaan itti dhaga'amne hoteelichi amma eeggamaa jira. Mucaan kun nama ilma Oromooti. Dhiiga qaxaleedha. Mucaa ganaa boru saba kanaa waan guddaa fiduu danda'udha. Mucaa boru fakkeenya namaaf ta'uu danda'udha. Qeerroo ganaa karaatti hambisan kana sila odoo seerri jiraatee mucaan kun awwaallamuun qabu maalibboo maali yaa jamaa maali namni tokko bar hoodue akka seeratittu dhibameetumaayyuu hoodue nanda akkateeti bar kan awwaaltu idiriitti matteeti bar kan awwaaltu firatta matteeti bar kan awwaaltu us jedhaniitu babar boolatti gadi hin darbani us jedhaniitu guyyumata qabanii boolatti gadi hin darbanii bar maalumaa fi mucaa silaawu du'ee isaatu kan dhageenya kinoo namni gimmaashni amma dhagaye ani amma gama kiyyaan amma dhageessaa kudhan akka babirratti nama dhagaye mucaan kun silaa kan awwaadhaan du'e ganama du'e jamee hamma namatti awwaala maaltu fide nuu har'a miti qaasa tuffatamne biyya Itoophiyaa san keessatti kan nuti fakkiises immoo jaalattanis jibbitanis warra hangorra jirudha. Kana ishoo jedhaa fudhadhaa. Har'a odoo artistii Habashaa tokko ta'ee dachiin akka kotee takka dhaabattu kanas fudhadhaa ofitti. Jaalannus jibbinus jechuudha. Of kan nuti fakkiise warrumaa achirra jiru. Tuffatamnee jira. Oromoon tuffatameera. Abbaan Oromoo tuffatameera. Haati Oromoo tuffatamteerti. Tuffatamnee jirra. Argaatuma jirtan yaa jamaa.
ما أورمو مالكيسا كجرو قولي أورمو مالكيسا كجرو ميديا رمجاكن وفي مليكا كان تعالو كيرو ميكا أبنا يرك أي كيستي أبوليس ميكا أباجر أبوليتي ميكا أباجر غوتا ميكا أباجر بولا كيستي كان بر وام ميديا رتي بيكم تيك أبوف وام بيكنوف بر حاجة كان أيو كان دراد بتشاجر ميكا كان أبسا غالي سات أبامي ميكا أشبوتي سات أبامي ميكا ساري نياتي نمني نياتي بنيس نياتي ساكن أبامي ميكا أجر Oromoon erga waggaa afran kanaati salphina asin qabnee salphataa jira dhugaa. Du'eetillee awwaala dhabee imimmaan illee walii dhabnee ramti. Kana hin jira afitti fudhadha. Rabbiin lubbuu mucaa kanaa hamaaru dhaggeeffadha ammas tokko hin galaafatani. Callisaatuma laala nuti hojiin keenya boonya awwaaluu bichaadha asirratti. Galatoon ganni teena dhugaa keeti. Laali Ahmad waan kana Olu Chalus gadu Chalus wanti waan kana raawwate mootummaadha malee nama biriiti. Maaltu mootummaa godha? Dhageeffadha. Maaltu mootummaa godhe laal? Namni kun eega du'e maatiin isaa booyee awwaalachuu qaba takka jedhe. Artistoota lamaan duutee maatii isaanii sodaachisaniitiin akka maatiin isaanii hoteela sanuu dhaqee hin gaafanne godhanii awwaalamanii lama jedhe. Kuni maal mul'isa? Akka mootummaan kun harka keessaa qabu qulqulluu adii mul'isa yoo Oromoo dhufuma gowwoomanni malee qulqulluu wanti wal shakka wanta kan jirtu mootummaan akka harka keessaa qabu mootummaan yoo harkan keessaan qabaatini ruuhii namaattu caala moo hoteela santu caala obboleessa kiyya. Mucaan kuni artii diraamaa dalaguu malee wanti inni wanta akka keessaa qabu hin jiru wallahi. Nama agartee diraamaa ofii dalagu malee wanni isaan keessan laalanii waan kana baleessanii dhaloota qaraa jira mucaan kun obboleessan kee gadi qabaa laala. Dhaloota qaru jira artii Oromoo irratti dhaloota qaru jira mucaan kun. Kanaafi dubbiin jirtu maali? Jarana achi qabaa as qabaa miti. Abbaan fedhee haa galaafatu nafxanyaallee haa galaafatu ka harka keessaa qabu ka galaafachiise eenyunni mootummicha kana. Mootummaan kunneen Oromootu wal ajjeesu jira. Oromoodha kan utuffachiisaa jirullee kan ajjeesaa jirullee ka Oromoo maqaa balleessaa jirullee Oromoodha isin jedha galatooma. Yaa galatooma Jamaal. Namni biraan ni yaada. Ahmed Janaasoo daqiiqaa muraasa see baanillee hojiirra jira. Yaa itti fufi. Ani baay'ee tokkoon wallahi garan kaasan qabu. Duana caaluu deessaan dhagame har'a lammaffii madaan caaluu tunu keessaan bahe hadha ija keenya nu tuqamee jechuudha. Kun tuffii dara darbe kun tuffii gaafa namni biqiltuu ol ka'u akkasitti si jalaa muru deebiin ati deebistuu silumaan jiru. Wallahi ani ofii siyaasa la dhagee dubbachuudhumaan dadhabeen. Maaliif gaafa namni fuuldura kee deemu beekam fuuldura kee deemu mucaan kun waan baay'ee nu barsiisaa jiran. Abdii kan kee baruu gaafa namni si muru mee maal jettu? Ani uummata Oromoo wanti dhaamu tokkittiin nama nuti nama guma Hacaaluu Hundeessaan deeffanne har'a kan mucaa kanaa dhiisi. Bor immoo waan itti fufuun beektu ati. Bor jechuudha. Kanaafuu ani hayyuun Oromoo wanti nu dhaamuu qabu. Waan tokko karaa nuu fakkaan akka gisee Jawaar nuu qabsaa turetti karaa nuu gaa'etti nuu fakkaan. Maaliif kana caala kun manatti kaleessa manguddoo kan surree baasan hadha kan qeerroo ijoollee ol guddataa jirtu nu jala ajjeesan mee maal eeggannu kan kana caala maal eeggannu biyya maalii qabna nuti jecheen nu falminuu fe'een kan barate barhaati ijoolleen kun ijoollee wallaggaa wallee akkasiinitti barattu barrakkina sii gadi baatee iibin obboleettii ofiitti ni mattu ijoolleen kee. Nam tokkotti ni mattu ilkaan ciniintee kan qabsoon jaraa barumsa jaraati beekumsa hayyummaadha. Gaafa namni si jalaa huulee hayyummaa muree maalidha kan itti qabsoostu biyya maalii kun mucaan kun beekaadha bar. Nu warra waa akka jaraan geenye nutu biyya bulchaareen warra beekaa nu jalaa muraniitu. Akkamitti ani akkuma itti haasa'uun dhaga. Kan jaraa qabsoon jaraa barumsa garaa hidhatanii maxaafa dubbisuudha barnoota hadha mucaa kana jammaran doktora Oromoo immoo takka jalaan jammaru jechuudha. Barsiisaa Oromoo jammaru jechuudha. Kana caala maal teenyee eegganna nuti maal qabna nuti. Ani ijoollee meeqan beeka bara Ahmed wallahi jechuudha isa rakkataa jiran bishaan dhuganiiti malee jechuudha uummanni kun barumsarra hin citan. Agaduwanii boolati
seenan kan siidhaaman dhaamsi ijoollee keenyaa yoo ta'e barnoota kan jarri siidhaaman. Seenaan abbootiin keenya nu dhaamanii du'an ijoollee kanatu namni akka caalaa baratu hin jiru. Eenyuu dhufee natti waan inni jaallargu. Isa asiin baratan, isa asiin dippiloomaa baratan digiriidhaaf yaadu ijoolleen kun. Garaa hidhatanii ituu akka jiraatti baradhee hana dhayeessan gaantu. Barataa kee gaafa si jalaa kutan abdiinati eenyu biyyaa bulchu jettee eenyu. An baay'ee tokko waan hin haasa'u dhabee hin jiru. Dhugaa waan hin wamandeeffadhu. Baay'ee natti dhagahame. Namni mata durii miti uummanni keenya dunnee wal akka hin dubbatina. Beekumsa keessa nama ho'ifadha. Takka isin Anatti akkamitti dubbatan wallaahi kanatti dubbatan. Hin ta'u uummanni kanaaf jecha falli jiru uummanni Oromoo callisee waliin ilaalaa jiru. Ijoolleen tun amma mucaa akkamii dhabde. Waan takka batiin qabu beekumsa isaatti laafatame baree batii biraan qabu. Kanaaf hedduu nama dhagahama. Ani warra hayyoota Oromoo fi jedhu uummata kanatti callisee ta'aa ilaalaa jiru. Kan akka kiyyatti amma sirrii jedhee fudhatu. Osoo uummata kanaaf gabbayanii uummata kanaa karaa akeekanii. Fiixeen baabureetti kuyyaanillee fiixeen baadanuun tursu garuu ani kan hin dubbachuu barbaadu Ahmad dooktorri biyya sanaa seerri biyya sanaa akkamitti du'aa ofii qoran. Namni koo gaafa namni tokko nama jalaa du'e dhufee namatti himee eenyu nama sana bira jiru ilaalee akka namni sun kufee miidhamne. Mana isaa ilaalee eddii namni taa'u sirreessee fi achii booda nama qabee nama sanatti du'a hima bara. Duuti ilmaan Oromoo agalukkuu hanqatee naan sharaadhaan maraniitu gandatti galchanii mucaa kana. Oromoon beekaa dhabe. Osoo kana maddu eemameesh. Mucaa hoteelatti fi abbaa hoteelaa namni qorate jiru. Bataan itti haasawwina. Nama dabbara kun seera akka beeku. Hayyoonni Oromoo filiis gadi ba'aa uummatatti waa hima. Uummanni zaman guddoo turre irraa baasa. Osoo kanuu viidiyoo nagarre uummanni beekamaa jiru. Qotee bulaa meeqa akkamitti lafa dhaara kombortaala kan ga'e osoo taphaani bakka lafa ta'e hin kaane marti. Seera ta'uu godhatee poolisii ta'uu godhatee uummata fixaa jira lafarraa turtoon uummanni keenya dhumee hayyoonni Oromoo ofiin jettan filiis agara jaalaa uummata kanatti hin laalina. Uummanni kun isin dhagayaa. Mootummaan kun yoo rakkoo nurraan gayaa akka rakkoo isinirraa ga'uu namni wallaaleen jiru maatii keessanis biyyarraa baasaa ofiillee biyya san gadhiisaa uummanni kun akka hin dhumne akkuma galeessa qabsootti deebi'a. Ani akka nama dhuunfaa tokkootti hayyoota Oromooti wanta naamu Oromootu aangoo argaa qaba jecha jedhu kana hayyoonni Oromoo sirreessuu qaban. Namni akkaan uummata bira jaallatama qaban. Ammoo san bichaa miti guyyarraa uummata kana waliin ta'uudhaan akeeka qabsoo uummata kanatti manii uummanni kun akka taasifamu karaa godhu qabu. Ana akka kaleessa manguddoo dhimma keessa suuraa irraa bakka argeeti. Coraan humna jibbe. Deebisanii har'a mucaa kana hoteelatti ajjeesanii osoo waan inni du'eef hin qoramne mucaa kana awwaalchaaf maatii osoo waan inni du'e hin beekne waan takka hin goone bifa kanaan gad geggeessaa jiran jechuudha. Bataamitti waan nama gaddisiisu. Oromootu biyya bulchaa jireettanii wal lafa dhiittan Oromoon isin jettan kama kaleessa abbaa keessan daa'imman duratti daa'ima duratti maanguddoo duratti ijoollee duratti risiitii isaatiif jecha sanuu mootummaa deeggaran jenne mootummaa kana falman jenne waraana adda bilisummaa Oromoo deeggaran jenne waraqaa isaa ragaa ta'uu kabalate waraqaa sammaan dhugaa fakkaaf jecha maanguddoo irraa surree baasan uummata duratti. Oromoo salphinni kana caale maaltu jira? Bilisummaa keessa wayyaanee jalaa dhuftaniif kana wayyaanee irratti qabsooftanii lubbuu 5,000 ol wanni gabbartaniif kana no. Oromootu biyya bulcha jettee addunyaallee akkasitti. Kanaafuu waan kana kasirreessuu danda'u hayyoota Oromooti. Nuti irra sagantaa akkasii siyaasa oofnee uummata kana sochoonee karaa isinitti akka hin usannu hin jirru. Garuu rakkina jirurratti isin iyyuu qabatee amma. Hayyoonni Oromoo bilis tokko tayaa mataa walii qabadhaa rakkoo isin jidduu jiru fura. Uummata kana tajaajilaan gaagiyyaa uummanni salphatuu deemaa. Oromoo waan akkanatti inni ilaallu nama barate hunda nu keessa ajjeesanii bituu deeman. Uummanni hafuudhaaf ta'an jiru. Manguddoon kanarraan qotee bulaan akka malee siqaayii keessa jira. Kaabineef kadiireen gandaa qotee bulaa namarraa bitaa jira. Kana ragaa viidiyoo arge Oromoon hundi akkamitti akkana jettaa biyyi jibbita namni naan jedhu anarraa yoo nama maraasa ta'e malee hin jira jedhee yaadu. Abiyyi yoo akka uummanni isa jaalatu barbaade kadiiree fi kaabinee gandarra gabbuutee uummata irratti tarkaanfii fudhachuudha qaba. Nama ajjeesu hoteela keessatti ajjeesee reeffa namaa fuudhanii waan sirrii miti. Kanuma nuti hundi keessanuu Makia, siga ya dubbate sirra jaalatu. Okay, galas wadande yo asa. Ayata. Sifan itti fufi lomi na dubbatu ko siba.
Ayye, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Difeessalo. Waalaikum assalam. Mee muutii qabadhaan tokko callisaa sa'a dheeraa teenye. Buuka gabaabsaa itti dhufuudha. Wanti jedhamu hin jiru baay'ee nama gaddisiisaa waan jedhan hundaa jettaniittu hangaruu wanti gaaffii natti ta'e sareen tokko yoo karaa irratti du'e makiinaan ajjeeste bakki sareen itti duute sun naanneffamee cufama. Hin cufama jechuun amma qorannoon irra gaamutti. Maaltu saree kana ajjeese? Makiinaan kun akkamitti fiigaa turre? Shufeeriin sun maali kan jedhudha. Biyya guddatti keessatti biyya mootummaa qabdutu jechuudha. Mootummaan keenya ummanni Oromoo isa biratti hanga saree sana hanqatee jechuudha. Maafan kana jechuu barbaade? Hoteelli sun hanga yawwanaatti dalagaa jira. Mucaa keessaa gaffuudhanii akka haatiin laalle akka aaliin hin laalle maranii hadha du'ee hadha qabbaruumuunsa waan baay'ee nama gaddisiisudha. Nuti ilmaan Oromoo osoo gumaa baafachuu dandeenye osoo of kabachiisne kabajnee irratti ture. Abukaatoo Oromoo Abdul Jabbaar irratti ture. Kan Abdul Jabbaar irratti hin kabachiisne kabaja hin arganne kan Hacaaluu irratti kabaja hin arganne yoomuu kabaja hin argannu. Yoomillee erga Oromoo mootummaa ta'ee kursii sanarratti ol ba'ee mee nama meeqa dhabne? Beekaa meeqa dhabne? Qabsaa meeqa dhabne? Doktora meeqa dhabne? Hanga wayyaaneen nu goote olitti kanamaan akka sadii nu godhe jechuudha. Mootummaan keenya kun. Anamma homti gaaffii natti ta'u yeroo baay'ee dubartiin sababa dubartiitiin dhiirti keenya du'a jenna. Maalii fi qabsoo maal akka ta'e baradha. Qabsoo biyya keessaa, qabsoo ganda keessaatu jira. Ani dubartiin kun Itoophiyaa keessatti qabsoon ani Oromoof qabsaa'u giddis dhaqee bosona seenee qawwee qabachuu miti. Qabsoo ganda keessaatu jira. Dubartiin jaraa akkasitti qabsoofti jechuudha. Kanaafuu wantan ijoollee keenya Oromiyaadhaaf shabaaba Oromootiif dhaamu kan Oromiyaa keessa jirtan hoteela Abashaatti hin nyaatina. Dubartii Abashaatti hin siqina. Bakka deemtan ilaalladha. Yeroo deemtan maaf na fuutee deemti? Maafan deema jedha. Shurrubbaan bareedinni qabeenyaan takkaa Oromoo hin doodessine takkaa Oromootti hin mul'anne. Shabaabni keenya yeroo hammaa Abashaa jala fiiguudhaan beekamtu. Abashaa jala of qusadhaa. Yeroo baay'ee dubartiitu nama ajjeesisiisa. Dubartiidha. Maaliif dubartiitti qabatama? Wanti dubartiitti qabatamu otoo sagaagalaaf deemuu ajjeefame jedhanuuf beekaa keenya dubartiitti qaban. Hacaaluun dubartiidhaan ajjeefame. Hacaaluun dubartiitu gaggeessuutiitu haadha manaasa sababa haadha manaasa da'umsa dhuftee eebba dhuftee gaggeessuuf nyaatte. Intalli sun hin qoratamne. Fataa zanaa jettee jiraataa jirti. Saatii kana jechuudha. Gaaffii kan natti ta'ee jiru hoteelli sun maaf cufamuu dideedha. Hanga yawwanaatti hanga qoratamutti maaf cufamuu dideedha. Yeroo ijoolleen keenya duutu maaliif reeffa akka maatiin hin laalle akka uummanni Oromoo reeffa hin laalle godhama. Mootummaan kun nu fakkaatee maaliif nu nyaata? Osoo guyyaa tokko Oromoo sareen Oromoo tokko duute itti kabaja itti kennisiise Oromoon tokko tokkoon hin funaanamtu. Keessattuu Finfinnee keessatti ijoolleen hamma dhumaa jiran, ajjeefamaa jiran, reebamaa jiran, saamamaa jiran ijoollee Wallaggaati. Sababa qaba. Sababa qaba hundi keessanuu hin beektan. Yaa uummanni Wallaggaa yoo sadarkaa kanatti mootummaa kana biratti filaata ta'e uummanni ispoonsara irraa ta'e addunyaatti himamee uummanni kun baraaramuu qaba. Uummanni kun nama barate ijoollee kakkaalii dhabaa jiru uummanni kun. Mucaan kun amma duuti isaanii maltu ture silaa komadii kun akka uummataatitti barumsa uummata akka barsiisu miidiyaa mootummaan ittiin waan fedhe godhan irratti mucaa dhiyaachuu qabu ture. Hoteela geessanii ajjeesanii akka hoteelli sun hin dhabne abbaa hoteelaa galateeffatanii haaluma salphatti isa baasanii awwaalchaaf kennuun
Kuni dogoggora seenaatillee. Namni baranne hin jettu Oromoo taate hayyuu Oromootiif hin jettu kaleessa saba kanaaf qabsoofte. Yoo haga akkanatti sanumaa teettanii mootummaan kun kenna. Lakki nuti uummata Oromoon sochoofnu cal'isa kenna filanna isin jettan. Ani seenaan isin gaafata jedha. Maaliif jennaan uummanni Oromoo nama hedduu nama barate dhabaa jira. Dararaan gola Oromiyaa hunda keessatti akkaan jabaate. Ummata keenya manguddoodhaaf kabajaa laataan jiru kaabineen gandaa. Zabana wayyaanee irraa uummanni keenya miidhamaa jira. Karabbiin argu ka lafa jalaan ummata keenya ragaa jiru uummanni viidiyoo waraabee osoo baase u'uu jedha uummanni jechuun kun dhugaa moo soba jettee namanuu waan hin dandeenye jechuudha jira. Gatii kanaaf jecha. Dhaabbatee deema Ahmed. Shabaabni Oromoo qeerroon Oromiyaa keessa jirtan. Sa'aatii kanatti gabbaatanii hiriira bahuu dhabaannaan eenyutu itti aanaadhaan of qopheessa. Tokko keessaniin akkasitti sin xaragdee fitti callistanii callistanii caatii irra hin ciisinaa. Akkamitti qeerroon keenya akkamitti bittaan keenya akkamitti wallaalaan keenya dhuma. Deebisaa hiriira midhabbalantii deebisaa ani torkiin keen dalagu. Siifanii galatoomii waa'ee hiriiraa gidee biraatti deebina. Nagaan jedhi wanni dubbadhume loomi obboleessi galatoommadha achi turuuf jedhi inni baay'ee ergaa ture ni torkii isaatti rakkoo qaba wanni boonu hin jiru yeroo baay'ee itti deeme nuu gabaabsi please nin gabaabsa dhugaani waanuma gabaabduun dubbachuu barbaada yuudaa baay'ee nama gaddisiisa baay'ee dhugaa waan dubbaddeef na jalaa badeena jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha Oromoon gizee namni kamaan tokko du'e afaaniin kan iyyinu suuraa nama sanii maxxanfannee afaaniin iyyuu faayidaa tokko hin qabu waan akkanan yaadutte jechuudha. Maaliif gizee keenya du'e akkuma isaan cicanii hojjetan sanitti akkuma isaan dhossaadhaan deeman kanatti keenya maaliif dhossaadhaan hin deemne jedhaan isaanittis wanti isaanitti numa jiru waan ta'eef reefu ol deema isaanii numa jira. Afaaniin iyyuu osoo hin taane otoo amma bakka hacee namni tokkichi bakka isaa sana kan oolu otoo ta'e nutti hin deddeebi'u. Kuni maaliif kan nutti deddeebi'aa deemuu fi dadhabina Oromooti jechuudha. Otoo waliigalteen jiraate gandummaadhaan wal qooduu baatanii waliigalteen jiraate kun hundi nurratti hin dalagamu. Maaliif kana ceesuun callifamee jira kana ce'atuma taa'ee waan kana ceesuun achuma taa'ee fi isaan ittuma deddeemaa deemu jechuudha. Ol deemaa keenya barataa keenya reefu dhufee asiin mul'ataa keenya isaan affananiituma achitti gaddeebsu. Kanaafiyyuu nuti afaaniin Oromoon afaaniin iyyuu otoo hin taane suuraa nama du'ee maxxanfannee suuraa nama du'ee uffata irratti maxxanfannee deemuu osoo hin taane akkuma isaanis namummaadhaan yoo ta'e baay'inaan yoo ta'e kan Oromoo caalu hin jiru. Garuu akkasitti baay'annee gandummaadhaan osoo waliin qoonni wal ijaaranii isaanis tokko Jarani kan dhossaadhaan dalagaa jiran. Mootummaa bichaan uumaa gochuu hin danda'u. Gaggeessaan turanaa gaafii ture naa seenuu dide. Yaa galatoon. Naani isa kanan jechuu barbaada. Waliigalteen barbaachisaadha. Hoggaa namni tokko du'e bakka namni tokko du'e sana bakka sana baafachuudha bakka kana namni jedhu annaa. Galatoomaa sinin jedha baay'ee dubbachuun barbaada. Mootummaa baratu mootummaa baafachuun danda'ame sila wannummaan dhaabannee hin jiru. Gaariidha. Nama dhuunfaatii miti. Wanni ati beekuu qabdu duuti mucaa kanaa ka dalagamte abbaan hoteelaa qabatamatti hin beeka. Nama biraa dhiisaati. Mee deebisee si galcha obboleessa kiyya yoo ni torkiin kee dalage taaptaabii godhaaf himee mucaa wayii biyyarraa bakka amma jira. Na dide gisee baay'ee ergee amma kunoon torkiin. Ni amma dhaga'amaa asitti? Natti hin dhaga'ama. Hayyee amma seentee jirta. Amma bakka mucaa gaggeessan ture naan jechaa turte sirriidha moo? Hayyee galatoomisiin jecha bakka mucaan ture tun taane jamoo tokko bakkatti mucaan miidhameen ture. Okay. Guyyaa naannoo sa'aatii 7tti Saarbeet naannoo biiroo Oromiyaan ture. Achiitii yeroon onlaayinii irratti argu kallattumaan konkolaataa qabadheen naannoo sana imalee. Yeroon achi ga'utti itti yeroo deemamuu danda'u baay'ee ulfaataadha. Qaama mootummaatiin eegamaa jira. Amma immoo qaama mootummaa humna haaraatu dabalamee eegamaa jira naannoon suni.
Okay, mee naawusi. Wanni kun waan kun nagarii qabu. Jalqaba irratti wanti kun yoom ta'ee ati yoom dhageette? Ani har'a guyyaa isaa naannoo sa'aatii 7tti Saarbeetti naannoo Calcalii jedhamu otuun jiruun ijoollee irraatiin